أكيد أما ديما جرهن الرها واسن خيسة جره خيزون والناس جرتن كون الرانتنا خيستي probably جوهر رب تنقول إنه جوهر برواته probably كباتني جوهر بالله خليه تندن بيتكوتا we are in that situation جوهر الأميج النام بيسن كيستي دلتي لك أرانتنا سيجي بتولي كسيجي بتوتا سويتي مال بيتلهم تجانتك so she was saying غافك جوهر كبمه إثيوبيان إبداك أبتاج إتيادة ترجت so she saw ونر كدمال أرمو تلجت يو أرنو أتواتاته probably كبسوتنا وانا تتجرتو خانا نمني تفوفو there talk أكا كفاء وجنجرتو تيم بيكاتك كفاء وجنجرتو جيتين أبنك كفاء ودا كفاء وان أتي أما إتندم ودم تخنا are they supporting جارمت أمانة جوهريسي أنس جارمت تنمنا politica أنس جارمة ماله هندم أما كجرو خنا خيس الدبامد we couldn't promote anything هذا جرنا مو بيسان كيس ورانا تكش خارران تنا أرجع جرو ماله ورانا تكش أران تنا تكش أوروبا برد عبديك أبتي موتما أمبران تنا جرو لي وانت كتوكو خرابن سيسو جرو خنا علتي organization in جفت منا هيد أجر كفاء وجديم تمو وخاني سمة أورمو خنا ولك أبدي رابع جرو خير ولك أبدي واقولو ديم تمو how we gonna proceed كأبسوار رانتنا فجأة كنا دب جرتو خنا تون جرو جروتو غافينا سيف كابو تكا أمني أورمو دا خرامي كان أمادا هوغا هنداو دورتا آني ساني دا أورمو دا منهلك وان انتهين دورتا آن أورمو هوغا هنداو أورمو دا خدومس أورمو دا garuutu kun amma akkaataan gartee uummatni keenya qabsoon teenyalleen itti fiixa hin baane Oromootu biyya bulchaa jiraa jedhama yaaddawaa tureetiin hedduu yaaddawaa turee Johar gaafaas jiru yoon itti dibe hedduun yaaddawaa turee akka biyya san hin dhayne Johar akka biyya san hin dhayne biyyiti sun uummata OPDO tana anjoollerraa hin guddisee نمبي خاك أمتا غرتي قطو دبدو تاتي مخومان فلات اوف مالي وانتا كافي اللي انتاني إسان أمتني تقريتوني بيخا غرتي أفا ولينهم بينو خانما في اتفاية دمنيتو ما دربنا دربو أفديمنا جاءن والجيتين كن والجيتي كتابة إبسوتي كتابة كان كيستي يرو كتابة كان إبفنو أتي كتابة إبسوت أفمو كتابة إبسوتي سبب كتابة أمين كتابة غرغرو دافمو بزنس كتابة كان را حججو دافمو نمون با ايو لالتني يرو اما بزنس حججو دافي اسكيست ديما جرا جدا بزنس حججو دافي دغمتي ديموتي جرتمو وان كانل نموت كنا ديمي كان كمالي وان جدودا اني لما فان مو ادم سام ديما تو كنا كيستي غرين ات قبض يوزرات جروبين سدو بانجرو يوجرات قبضا غلطوما كتاب بزنس تينوجچو مال بزنس وجچو حرامي كتاب كنا بريسوم بر هدا تايتين وان دلغو دبيتي مالي اوسور على تاي وغالا مفان رفيتو دندتو هنگس تارته يون بزنس تينوجدي نمبر كتاب بريسوم جراچو جرا nama hatu discourage goda nama dalagatu encourage goda jiran warra siyasa kana hogani dalagate aboyo dukkana banate njena dukkana banatu dorto dala kasin ranjiranne namni rakkon to konumaa ka uumame namni miskinummaa keessa bahu jecha siyasa seena siyasa san maletti injiraatu godata kanaaf namni siyasa dalagatuun qabu yanni josun yeroo dunin dhagaa Johar bileenera maali osoon nagadetti beekee ittiin dalagadhe rakkoo irraan qabu alhamdulillah garuu I have my own means of income I work kitaaba illee akka gaarii gurgurree jarri illee facaasanii wanni godhanis akka gaarii gurgurree we have a plan kitaaba biraallee kan dhufu jira I think
baasii asirraa waan irraa argannu cinaa dhuunfaaf cinaa immoo kitaaba itti aanu maxxansiisuudhaaf deemna. Gaafiin ati kaaftu kun yeroo hunduu inni ka'uuf akka waan barra there is something weird about Ethiopian political discourse. Ilumaa naggaadonni keenya siyaasa seenuu qaban. Wanni siyaasaa taphateenya malee isee daraqnoo poolitikaa gwaaddocha. Itoophiyaa poolitikaa daraqnoo. Efaaraa poolitikaan. Naggaadoo የለበትም ኢንጂነሩ የለበትም ሐኪሙ የለበትም ቲዮሪ የሚያውቅ ብቻ ነው በብዛት ያለበት። ሶ ፕራክቲካሊ ወኒ ፖለቲካን keenya drive ideological ta'uuf keessaa tokko practical waan deemu jiru. Amma waanuma ijoolleen ammaan gurra jiru kan hojjettu ilaaltan. Do you think if they osoo naggadanii jiraatanii amma duroo bayitan amma naggaadeen tokko dur baadiyyaarraa eegaleeti xiqqoo waggaa dalagatee harreetti buna fe'ee dhufee dhummugaatti dukaan xiqqoo takka banatee miizaana kaa'atee buna bita. Buna san walitti daddabalatee san booda miica takka machaaraa geessee tiraaktarii fe'ee geessa takka gaangee hanga 30 takkaan. Gaafa xiqqoo achi wayyaa miica taggaleemi bukaara banata san booda dirree dhawaatti fe'ata. Dirree dhawaarraa ammaa asuma cinnalaa kitee jechuudha. If the guys who are running the country today have some experience or listen at least to the business people, arra corridor limadi yani mana nibrarra jirtu hunda digani ndigan because the real economy of Ethiopia, particularly the commercial aspect, is on the street. I think gaafin atawali fakana gaafatinin naagala garu irod wanda deewwan arguuf san irratti fullefachuun gaarii ta'eeti yaada. Gara gaafii siiriyaasitti hoggan deebi'ee yaada kee kana kaafaa onni deeggaraa yaadni kee kun kaafaa wajjin ni deemaa yes kaafaa maaliif dhaabata qabsoo nagayaatiin Itoophiyaa mirga uummata Oromoo Itoophiyaa dimokiraatawaa fi federaalawaa keessatti mirkaneessinaadha akkasimi anis kan hin amanu kanuma san akkamitti argina kajau bifa adda addaatiin kan itti deemnu ta'a. Yeroo hedduu waa'ee kophummaa kiyyaa kun nama yaachisa. Gaafa qabsoo qeerroo sanis kooma deemtu osuma jaan akkasuma goonu bikkaan geenye. Amma immoo san caalaa we are more extended. Obboleettiin gaafiin kaafte yeroo Oromoo biyya bulchaa jiran jaan kanatti namni dhumuun kun akkuma yeroo adda addaatti jetti rakkoon uummanni keenya ammarra keessa isa dabo bifa lamaan. Tokkoon murni maqaa uummata kanaatiin aangoo qabatee maqaa uummata kanaatiin biyya bulchaa jiru Oromoo saamaa jira, ajjeesaa jira, diigaa jira, hamilee cabsaa jira. Bifa kaaniin immoo maqaa isaa daawwatee qabatee ummatoota biraa saboota biraa miidhaa buqqisaa dhiitaa ajjeesaa jira. Ifirra taa'aa ilaalaa jiran. Ta mootummaa Amaaraa kan dur dhiisaati. Mootummaa Tigree haa fudhannu. Mootummaa Tigree kan jedhu mootummaa Wayyaanee waggaa fudhanne. Mootummaa Tigreetu nufi ta'ee jechaa dubbachaa turre bara. Garuu uummanni Tigree harka baasee Mallas Zeenaawi fi garee isaa nutti as argine. Murna xiqqaa tokkotu wal jaaree dhufee aangoo qabatee maqaa uummata saniitiin dhiiga dargaggoota biyya saniitiin aangoo qabatee biyya saamaa dhiitaa ture. Arrallee uummanni biroo kan sirna amma jiru kanaan dhiitamu sirna amma jiru kanaan dhumaa jiru akkuma nu dur laallu sanitti ilaalaa jechuudha. Kanaaf nuti balaaleffatamas jirra beelbelaas jirra biyya keessatti uummanni keenya miidhamaa jira. Kanaaf wanni obboleettiin kaafte gaaffii sirriidha. Kana gochuudhaaf wanni marii kun isa gaggeeffamu barbaadeef bifa lamatti yaalamaa ture akkan marii kana eegaleen akka gaaffilee kakaa turan amma fooyyaa dhufan malee. Gareen tokko lakki akkamitti jara kana akkami Oromoo jettaan akkamitti hin jenneen kaleessuma ilmaan abbaa gadaa jennee sirriirra keenye. Kun immoo maaliif mootummaa Oromootiin tuyita? Jallatus hamuutus keenya hamaa ta'ee kan hojjeesu maqaa keenya nama ajjeesu akkamitti calliftee ilaalta. So responsibilitiin sirna sana irratti dhiibbaa godhanii Oromiyaaf Oromoo keessatti illee miidhaan ajjeechaan akka dhaabatu hanniif saamichi maqaa keenyaan ajjeechaan maqaa keenyaan uummattoota biraa irratti illee geggeeffamu akka dhaabatu gochuun dirqama uummata kanaati. Primarily
garuu qofaa miti. Biyya san nagaa fiduun biyya san deebiseen ijaaruun Oromoo qofaan ka geggeeffamu miti Oromoon qofti ka danda'ullee miti. Dirqama keenya qofallee miti garuu gahee leencaa akka uummata bal'aa tokkootti uummata lafa bal'aa irra jiru tokkootti uummata lakkoofsaan guddaa tokkootti gahee leencaa dirqama leencaa qabnaa jechuudha. Ibrahim kana haaftee waa'ee manguddummaa Jawaarii ergan jetteef hangammaa ilmaan dhiiraa sadii malee duubran qabu manguddummaa namni na ergan. I'm trying not to answer it, yeah. Dhugaadha. Jaarmootatti manguddummaa ergatanii jiran. But they don't mean it, by the way. They don't mean it. Biyya sanitti tokko tokko irraan baratu. Ijoolleen amma angorra jirtuun abboota isaanii ka qaree angorra isaan kaa'ee tursiisee maal godhe isaan irraa barachuu dhabuudhaan dongora guddaa hojjetaa jiran. Profeesar Mararaa kana mee waan inni gaafa yaade jechaa ture. Osoo dhaggeeffatanii warri TPLF balaan kun hundi isaanii biyya kanarra ga'u ture. Waan amma dhiyoo kana dhufanii waywaatanii abaa'oo fi kaafaa'oon koottaanii mari'annaa jedhaniiti manguddoota kana yaamanii manguddoonnis walitti dhufanii biyyarraa uummata walitti qabanii dubbiin tun dhufte gaafiin Oromoodhaa maali? Nagee akkamitti finna jedhanii mari'atan jidduu kana. Sarara hundaa'aniiti falli jiru. Oromiyaa irratti nagee fiduudhaaf lolli Oromiyaa keessaa marii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaatiin dhaabbachuu akka qabu. Nageenyi waaraa akka dhufuuf immoo mootummaan hunda hammate mootummaan ce'umsaa sadarkaa Oromiyaatti akka dhaabatu gaafii ijoo dhiyeessaniif jechuudha. Gaafileen kun haarayaa miti. Gaafa biyya gallirra 2018 irraa kaafne akka dhuunfaattis akka gurmuuttis dhaabbileen kunis kanneen birootis gaafa gaaddisa hooggansa Oromoo jennee dhaabnees ejjennoon nuti qabaachaa turre kanuma. Siyaasni Itoophiyaadhaa siyaasni Oromiyaadhaa humnaan wal cabsuudhaan nageenyi misoomni dimokiraasiin dhufuu danda'u aangoon hidda gaffageeffachuu danda'u hin jiru yaada jedhuun tarkaanfachiisaa turre jechuudha. Diidanii amma immoo waggaa gamaa gaman alululaman dhufanii waan kana deemu jiran. Akkuma ammaa isii jedhu dubbii baandoo gangala dhoorkan malee. Kanaaf wanti deebiin kennameefis okay mari'achuu barbaaddanii here are the red lines. If you want serious conversations sadarkaa Oromiyaatti ka godhamuu qabu tokko lama sadii. Sadarkaa Itoophiyaatti ka godhamuu qabu kajamu lafa kaafeefii jira. But we have to go beyond Oromia. Dhagayaa jiran. Biitii sun bikka cinaa tokkoon qoybanii cinaa tokko dhiisan hin jirtu. Kibba qoybitee kaabaan siyaasni amma biifaa oofuu barbaadan tokko ni jira. Warri kaabaa kun nukka'e warri kaabaa kun silaa maaliin barbaadanii South Alliance uumuu qabna Oromoo keessaa fi saboota biraa wajjin wanni akkas jiru hin dalagu Itoophiyaa irraa keessatti. Biitii akka hubboo lafa baxara godhaniitti faffaca'aa jirti. Either we have to strive to bring comprehensive peace to all of Ethiopia or there shall be no peace anywhere in the country. The state is fragmented. The society is fragmented. Akka duritti Itoophiyaa dur zamana Haile Sillaasee zaman dargii Eertiraan waggaa gubattu Goojjaan Baalee fi Wallagga nagaumaan jiraachuu danda'a. Harargeenii fi gammoojjiin Baalee waggaa gubatu kun nagaan jiraachuu danda'a. Amma akkasii miti. Amma lolli biyya hunda jira. Ibiddi qaama hunda keessa deebi'amu jira. Haala san keessatti Oromoo sossobatanii Oromoo walitti qabatanii ibidda naannoo Amaaraa itti shidaa deemnaan hin danda'amu. That was the assumption in 2018, 2019 when we said no. Gaafa lola Tigraay banuudhaa deeman hin ta'u. Lolli Tigraay kun qarqara fiixa san irratti banama isin fakkaata malee
biyya guutuudha kasaarsa gaafa jennu dhaga'uu didanii then what we end up $28 billion in the red, what, a million people, and catastrophic collapse of our diplomacy. So now, gama Oromootiin paartiileen akka paartiitti waan dhiyeessantu jira. Akka ummataatti immoo wanni ummanni keenya dhiibuu qabu Oromiyaa keessatti qofa osoo hin ta'in qaama Itoophiyaa hunda keessatti nageenyi akka dhufu Oromiyaan osoo naannoon Amaaraa lolaan gubatu Oromiyaan nagaa argachuu dandeessu hin jirtu osoo Oromoon dhibbaatti walii galtees. Abadan this is not possible. Because somebody will kidnap her. Maal naan jette beektanii? Siitu balaa tan hunda nuuf fide. Jarri duraa sun jarri duraa sun yoo dubbanne nu hidhan malee afaan qabannee deemnaan nun tuqanii. Amma bar waan ajaa'ibaatii jira biyya san keessatti. Kanaaf I think what is really important is the number one agenda. Because what do I mean by peace? One of the things is to make sure we silence the guns. In Oromia, in Amhara, we need to work towards stopping the ongoing fightings. One. Lafa darraa jedhan beektani Salaale keessa. Waraana gora afurii gora shaniitu ganda sanirra wal lola. Mootummaan bartakkaame amma ka jirtu. Mootummaan waraana adda addaa qaba. Privatization of security forces, fragmentation of security forces, fragmentation of armored groups has turned rural Ethiopia into a hell on earth. When you add another regional dimension on this, then you will have extreme difficulty. I think you should continue to pressure. You should attend every meeting, not the only one I'm attending. Mootummaan isoo dhufe walgahii dhaqaa jiran. Humnoonni Amaaraa yoo dhufanis dhaqa. Humnoonni Tigree yoo dhufanis dhaqa. Lolli haa dhaabatu jaa. Because wanni durii si qabsoo yaa turtanii bilisummaa, Oromiyaa, Dimookiraasii, wanni ani isinit dhimu dhalattoota baha Itoophiyaadha. Ka Somaalee, ka Hararii, ka Oromoo. Rabbii jaa dongora biraa keessa hin seenina. Balaa jarri amma duraa dalage akka itti qoorsine nu warra achi ture beeka. Miskiinni meeqa gubatee, miskiinni meeqa buqqa'ee reefu maal jette ijoollee takkaa jira kan amma dirree hidhaa jirtu. Ummata walii araarsinee gumaa sirraa kafallee hanga ammaa hidhaa jirtu ijoolleen san. Ammas ijoolleen tun ba'uudha qabdi. San qofaami. Sheeninni beekaatiin ni beeyta. Rakkoo dirree dhawaatti uumame akka itti suuta yeroodhaaf illee taatu furmaata waaraa akka hin baafne dhoorkan. Waggoota jahan dabre kanaaf at least almost 7 years Harariinis nagaa turte. Dirree dhawaas nagaa turte. Mooyyelees nagaa turte. Daangaan kun nagaa ture. Why all of a sudden last 3 months Oromootti biraa ta'e moo Somaaliitti biraa ta'e moo Harariitti biraa ta'e? Wal gorsa. Komiin ni jirti komiin ni jirti. Komii tan ammoo suuta mariidhaan. By the way, it's an exaggerated stuff. I've seen it and taa'eetiin manguddoota Hararii, manguddoota Somaalee, manguddoota Oromoo wajjin taa'ee waan hin beekne waa hedduun baradhe. Wanni uummanni kun barbaadu haqa walii galchuudha. More than anything else, what they need is development. Awwaadaay maal godhu jiran jidduu kana fakkeenyaaf almost onsanii jiran jiddu gala sochii dinagdee guddoo akka turte san almost onsanii jiran. There is an effort to instigate conflict in the region. Every regime that occupied the palace has resorted to instigating horizontal conflict among our community members whenever they have been pressured. Abiy is not doing anything new. He's not inventing anything new. He's just pulling the old methods utilized by previous regimes. Therefore, please keessattuu namni bahaa naannoo kana waan jijjiirtaniif
waan ajandaa gamaa gamanaa daddarbamtu. By the way, wanni kun amma Hararii Oromoo Somaalii jidduu qofa miti. Oromoo jidduu gosa gosaan Oromoo bahaa jidduutti ni beektan waan godhamu waan yaalamu jiru. Kuni fafa naannoo gootonni meeqa keessaa bayan keessatti naannoo gootonni meeqa kaaba kibba biyyattii irraa dhufanii keessa qabsaa turan keessatti fadhiidoon nama keenya ollaa wajjin ifiifis wal lolchiisu hayyamamuun qabu warra waan akkasii deemu san dura dhaabbadhaadha nuti dura dhaabbannaa ni saatillaas by the way keessatti warra daasporaa kana taa'ee gosayyuu lakkaa'uudhaan nama keenya waliin naquu barbaadu. We know where the strings being pulled. We will expose it. I'm no longer silent, by the way. I will no longer be silent like last 3 years. We will expose. I have no problem. I encourage you, as long as the return on investment is good for you, go invest back home. Do your business. Ammoo mootummaa fadhiidoo saniif ergamte nama keenya saba ollaatiin waliin buusuudhaaf nama keenya gosaa wal afaan kaa'uudhaaf warra yaalu saaxiluu dhaabsisuu kan ta'uu nu beekaadha.